Jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa kun Yaayyaa Tiiviidha. Akkuma beekamu har'as viidiyoo addaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Kun Yaayyaa Tiiviidha. Subscribe, share, like gochuun akka hin irraanfatamne. Egaa subscribein ammallee dudduuba tafaa jira. Egaa subscribe gochuudhaan, share, like gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessanii gahuudhaan maatii keenya warri hin taane akkasuma maatii keenya hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akkasumatti subscribe tu godhin warri ilaalaa jirtan immoo share subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo akkuma beekamu irreechi gahaa jira. Viidiyoo irreechaa kan nuyi walii wajjin ilaallu. Egaa bara darbe irreechi haala kamiin qophaa'amaa ture, haala kamiin qophiin gaggeeffamaa ture isa jedhamu, akkasumas bara namoo maal fakkaata isa jedhamudha. Akkuma beekamu irreecha wantoota namatti tolan keessaa tokko uffata aadaa Oromoo dizaayinii gaggaarii, dizaayinii babbareedaan kan inni itti bahudha. Akkasuma footoowwan ijoollee Oromoo babbareedoon kan inni itti bahudha. Egaa isaan kana har'a wajjin ilaallachuudha. Gara viidiyootti dabarra. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kun kan irraa jalqabnu bara darbee qophiin irreechaa akkam akka ture. Akkuma beekamu irreechaa faashin showuun tureera. Konsertiiwwan garaagaraa turaniiru. Isaan sun maal akka isaan fakkaatan akkasumas irreecha irratti viidiyoowwan muraasa tokko haaluma irreechaa yeroo darbee si yaadachiisuudhaaf jecha viidiyoowwan irreechaa yeroo darbee tokko isin agarsiisa jechuudha. Jiraan jira nyaatu godaa hunda caalu wantooti bobeeffatu boorataan korma dhugaa boorataa boore galchu baasaqni baasaqa baasaqni baasaqa baasaqni baasaqa. Akkuma argaa jirtan kan bara darbee faashin showuun irreechaa faashin showuun haala kanaanidha kan inni qophaa'ee ture. Haala bareedaa ture, haala ajaa'ibaa ture. Baranas waan ajaa'ibaa ennaa warra moodeloota keenya irraa akkasuma warra faashinii irratti hojjetan irraa waan ajaa'ibaa enna baranas irreechi baranaa ajaa'iba taadhee yaada. Kun bara darbe kana fakkaataa jechuudha. Egaa akkuma argitanidha bara darbe kana fakkaachuudhaan dhiichisnee akkasumas uffati aadaa babbareedaa, dizaayinii babbareedaa ture. Egaa yeroo darbee haala kanaan faashin showuun kan irreecha haala kana fakkaata ture. Egaa viidiyoowwan tokko immoo irreecha irratti haaluma irreechaa yaadachuudhaaf viidiyoowwan tokko maal akka isaan fakkaatan. Ati kun irreecha irrattidha. Sibalola Oromo Narangotu. Sibalola Oromo Narangotu. Mamorana Ummasara Rangotu. Sibalola Oromo Narangotu. Majulleketi Kate Boso Rangotu. Sibalola Oromo Narangotu. Egaa akkuma argaa jirtan irreecha irrattis akkasittiin yeroo uummati gara irreechaatti yaa'udha. Akkasittiin dhiichisaa walii wajjiniin sirbaadha kan isaan deemanii. Irreechi bara darbee keessaa kunis tokkodha jechuudha. Egaa kunillee irreecha Finfinnee irratti aadaa Booranaatiin dhiichisaa sochii aadaa Booranaatiin akkasuma uffata aadaa Booranaatiin kan dhiyaatedha. Haala bareedaa ture dhugumatti dhugaa dubbachuuf.
Egaa akkuma agartanidha aadaan Booranaas akka kanatti haala kanaan haala bareedaadhaan dhiyaatee ture yaa nama baay'een akkuma beektanii naannoo sanatti wanta argaman wantoota Oromummaa ibsan wantoota Oromoodhaa wal qabatan wantoota babbareedoo hedduudha kan naannoo sanatti argamanii yaa iddootti Oromoon mataa wal barbaadu iddootti Oromoon wal ga'udha yaa namatti tola yaa kana fakkaata kunillee bara Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan. Kana fakkaata jechuudha irreechi yeroo darbee waggoota darban dura erga Finfinneetti ayyaaneffatamuun jalqabame kee ture kana fakkaatu jechuudha maal akka inni fakkaatu si yaadachiisuudhaafidha kunillee kun bara darbee kan turedha galgalarraa jechuudha haala kanaanidha kan dhiichifamu namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha qeerroof qarree wal ga'ee akkasitiin dhiichisaadha kan inni yeroo irreechaa dabarsu Oromummaan kan inni namatti tolu kan inni itti bakka Oromoon wal ga'ee walii wajjiniin taphatu irreecha irrattidha hangama kootiin irreecha baay'een jaalladha baay'een itti gammada baay'een ittiin boonas Oromoon martiyyuu kan inni ittiin boonuu kan inni ittiin wal arguu jechuudha egaa irreechi bara darbee si yaadachiisuuf jedheetanii kana fakkaata jechuudha egaa kan baranaa waan ajaa'ibaa inni jechuudha egaa akkuma beekamu irreechi suuraawwan babbareedoodhaan kan inni beekamu tokko irreechi gaafa dhufu suuraawwan babbareedoo ajaa'ibsiisoo haala footoshuutii ajaa'ibsiisoo akkasuma diizaayinii uffataa babbareedoodhaan kan inni beekamu egaa kun namni kamiyyuu sooshaal miidiyaan irreechi yeroo dhiyaatu keessa sooshaal miidiyaan ijoollee Oromootiin akkasuma aadaa Oromootiin akkasuma uffata aadaa Oromootiin kan inni kan irratti baay'atu jechuudha. Egaa kabaranaa immoo footoowwan akkasuma viidiyoowwan irreechaaf qophaa'aa jiru maal fakkaatu isa jedhamu walii wajjiniin ilaallachuudha. Egaa baay'een keessan akka sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtanii irreechaaf qophiiwwan footoowwan garaagaraa akkasuma footoshuutii garaagaraa dhiichise garaagaraa geggeeffamaa kan inni jiru irreechi barana haala ajaa'ibaatiin kan inni qophaa'amaa jiru egaa anis yoo rabbi jedhee achi deemuudhaan wantoota achitti darbanii isin agarsiisa jedhee yaada guyyaa irreechaa sanaa egaa kun amma ammaatti footoowwan babbareedoo sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamanii akkasuma viidiyoowwan qophii irreecha baranaatti wal qabatan tokko kan sooshaalaatti gadhiifamanii isiniif dhiyeessa jechuudha egaa kanatti fufnee ilaalla. Akkuma argitanidha bareedina Oromoo waan jennu hin qabne. I think kan baranaa immoo ajaa'ibuma ta'an akkuma argaa jirtanii footoowwan suuraawwan gadhiifamaa jiran suuraawwan ajaa'ibaati baay'ee jechuun waan jedhan kan nama dhabsiisudha bareedinni isaa akkasuma kwaalitiin footochaa waan jecha nama dhabsiisudha akkuma argaa jirtanidha. I think footoo kana kan kaase yaadidha yaadi pikchariidha. Egaa yaadi pikchariin akkuma beekamu waggaadhaa gara waggaatti footoowwan irreechaa akkasuma footoowwan ijoollee Oromoo babbareedaa ta'an kaasuudhaan kan inni beekamu egaa kana fakkaata jechuudha.
Egaa akkuma argitanidha. Yaa haala kanaan kan nuti qophaa'aa jiru irreecha baranaatti qeerroonis qarreenis walga'iin xiiqiidhaanidha kan inni qophaa'aa jiru. Egaa irreecha baranaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf waan ajaa'ibaati kan nuyi jennu bakka. Jechuun hangama kooti waan ajaa'ibaati kan eegu. Egaa achitti maal akka fakkaatu maal akka arginu immoo walii wajjiniin guyyaa sana ni ilaallachuudha. Hayyee ammas isin agarsiisuuf adeem kun footoo shuutii irreechaaf gaggeeffamaa jirudha. ዛሬ ላየኝ ሰው ባየ ጌታ በሬዳ እንደዚህ ሰርቶ ማለት አይችልም። እጅ አረገችው እኔ ያሳያለሁ ኢየሱስ ነው ብዬ አልደብቀውም ክብሬን ከኋላዬ። ዛሬ ላየኝ ሰው ጌታ እንደዚህ ሰርቶ ማለት አይችልም። Egaa akkuma argitanidha suuraan iyyuu dubbata akkam akka bareedu akkam akka namatti tolu yeroo akkasii kana oromummaan akkam akka nama kaasu akkuma argaa jirtanidha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf waan dubbadhu hin qabu bakka ijoolleen Oromoo danda'amaan jiranii akkasuma bareedinaanis ta'ee hojiidhaanis bareedinaanis danda'amaan jiran jechuudha. Egaa isinillee argaa jirtu isa kana kunillee akkasuma footoo shutiidha. Egaa akkuma argitanidha. Kunis kan irreechaaf footoo irreechaaf kaa'amedha. Baay'ee namatti tola. Egaa asumaan footoograafota keenya footoograafii ijoollee irratti hojjetan ijoollee Oromoo asumaan galateeffachuun barbaada. Kwaalitii akkasittiin hojii bareedaa akkasii hojjetanii Oromoo maqaa waamsisuun isaanii kun tokko waan guddaadha. Isaaniin galateeffachuun barbaada asumaanii. Egaa guyyaa irreechaa sana irratti immoo waan argamu viidiyoodhaan akkasuma footoograafii shuutiidhaanis haa ta'u viidiyoowwan babbareedoo wantoota vaayibii achitti argaman walii wajjiniin ilaallachuudha. Guyyaa sana guyyaa ajaa'ibaa walii wajjiniin dabarsina. Egaa viidiyoon har'aa kana fakkaata jechuudha. Irreechaatti qophiin irreechaa kana fakkaata. Egaa guyyaa irreechaa sana guyyaa ajaa'ibaa walii wajjiniin dabarsina yaada. Egaa ammasti obsaan turaa isiniin jennaa. Egaa viidiyoo kan biraa nama walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedhaa. Yaayyaa tiyuub sabskiraayib sheer laayik gochuun hin raanfatinaa. Egaa turtii gaarii.